Biyyi lafaa kun dhiphinaan guutuudha. Isa tokkoof tolee, isa tokkoof hamaadha. Isa tokkoof guutee, isa tokkoof duwwaadha. Isa tokko ajjeesee, tokko du'ee bada. Dhiphinni isaa guutee xoofoonsaa hadhaa'ee, uumaan waaqaaf lafaa hundumaa madaalee, gatii waan hundumaa adda addumaan kaa'ee, guyyaan gaafa ga'u irra dhangalaase. Guyyaan gaafa ga'u irra dhangalaase. Nus nu ilaallata waa'een biyya keenya, haadha hiyyeessaatu boo'a kunoo jara keenya. Abdiinis nu citee maaf callinnee teenya, Waaqayyo haa faradu waa'ee biyya keenya. Waaqayyo haa faradu waa'ee biyya keenya. Gaarii gochuun badee hamaan nutti tolee, mucaan haadha hiyyeessaa karaa irratti hafe. Badiisi baay'atee badiin nu mararee, dacheen biyya keenya hamaaf saaxilame. Buqqa'iinsa tasaa dhiibbaa kan jallootaa, ayii uummata koo garaatu nu gubata. Waaqayyo hin faradaa, guyyaan isaas dhiyoodha. Harka wal qabannaa kottaa yaa dhalootaa, harka wal qabannaa kottaa yaa dhalootaa. Hingaa haa jennu Waaqayyos jedheera, du'i biyya keenyaa nutti hadhaa'eera. Du'a qajeelotaaf Waaqayyo gaddeera, imimmaan lola'ees isa qaqqabeera. Imimmaan lola'ees isa qaqqabeera. Warqee gaarii qabnaa kan nuuf hiixatame, kun deebii kadhataati maaliif dagatame? Wal bukkee dhaabbannee maal yoo wal gorfanne, walamachuu dhiifnee garaan tokko taanee, wal dadaruu dhiifnee jaalalaan jiraanne. Biyya haa ijaarru garaan tokko taanee, biyya haa ijaarru garaan tokko taanee. Maaliif wal jibbinaa kaayyoo tokko qabnaa, harka wal qabannee qottaamee wal taana. Yoo sana ayyaanni Waaqayyoo baay'ata, yoo sana ulfinni Waaqayyoo mul'ata. Yoo sana ayyaanni Waaqayyoo baay'ata, yoo sana ulfinni Waaqayyoo mul'ata. Maaliif waliin taanu, maalumaaf wal dhiibna, warra diina keenya maaliif karaa banna? Qalbii diddiirannee yaada tokko taane, kaayyoo tokko qabna, maaliif wal jibbina? Yoo sana ayyaanni Waaqayyoo baay'ata, yoo sana ulfinni Waaqayyoo mul'ata. Yoo sana ayyaanni Waaqayyoo baay'ata, yoo sana ulfinni Waaqayyoo mul'ata.
Deemsi keenya tokko galaan dhumne baana silaa hin rakkanne maaliif wal jibbina ati sobboleetti ati sobboleessa hunduu wal jaaladha wal daddarbuu dhiisa yoo sana ayyaanni waaqayyoo baay'ata yoo sana ulfinni waaqayyoo mul'ata yoo sana ayyaanni waaqayyoo baay'ata yoo sana ulfinni waaqayyoo mul'ata Sinufuna nufine sinjepuna jepine maaliif wal jibbina hayyuu tokko qabna harka wal qabannee kottamee wal taana maaliif wal jibbina hayyuu tokko qabna harka wal qabannee kottamee wal taana yoo sana ayyaanni waaqayyoo baay'ata yoo sana ulfinni waaqayyoo mul'ata yoo sana ayyaanni waaqayyoo baay'ata yoo sana ulfinni waaqayyoo mul'ata maaliif waliin taanu maalumaaf wal dhiibna maaliif waliin taanu maalumaaf wal dhiibna warra diina keenya maaliif karaa banna qalbii diddiirannee yaada tokko taane kaayyoo tokko qabna maaliif wal jibbina yoo sana ayyaanni waaqayyoo baay'ata yoo sana ulfinni waaqayyoo mul'ata yoo sana ayyaanni waaqayyoo baay'ata yoo sana ulfinni waaqayyoo mul'ata Deemsi keenya tokko galaan dhumne baana silaa hin rakkanne maaliif wal jibbina ati sobboleetti ati sobboleessa hunduu wal jaaladha wal daddarbuu dhiisa yoo sana ayyaanni waaqayyoo baay'ata yoo sana ulfinni waaqayyoo mul'ata yoo sana ayyaanni waaqayyoo baay'ata yoo sana ulfinni waaqayyoo mul'ata Kesam pitami nun walwalin kono mati tukotani elmana patuko
dhiigasaan bitamne wal jaalanna nuun wal waliin qoonnu wal jaalanna tokko taane wal jaalanna ilmaan abbaa tokko wal jaalanna dhiigasaan bitamne wal jaalanna nuun wal waliin qoonnu wal jaalanna maatii tokko taane wal jaalanna ilmaan abbaa tokko wal jaalanna dhiigasaan bitamne wal jaalanna nuun wal waliin qoonnu wal jaalanna maatii tokko taane wal jaalanna ilmaan abbaa tokko wal jaalanna dhiigasaan bitamne wal jaalanna wal waliin qoonnu wal jaalanna maatii tokko taane wal jaalanna ilmaan abbaa tokko wal jaalanna dhiigasaan bitamne wal jaalanna wal waliin qoonnu wal jaalanna maatii tokko taane. ተዋደን የአንድ አባት ልጆች በደሙ የተዋጀን ተዋደን ከቶ አንለያየ ተዋደን አንድ ቤተሰብ ነን ተዋደን የአንድ አባት ልጆች ተዋደን በደሙ የተዋጀን ተዋደን ከቶ አንለያየ ተዋደን አንድ ቤተሰብ ነን ተዋደን የአንድ አባት ልጆች በደሙ የተዋጀን ተዋደን ከቶ አንለያየ ተዋደን አንድ ቤተሰብ ነን ተዋደን የአንድ አባት ልጆች ተዋደን በደሙ የተዋደን ተዋደን ከቶ አንለያይም ተዋደን አንድ ቤተሰብ ነን ተወደደ የአንድ አባት ልጆች ተወደደ በደሙ የተዋጀን ተወደደ ከቶ አንለያይም ተወደደ አንድ ቤተሰብ ነን ተወደደ የአንድ አባት ልጆች ተወደደ በደሙ የተዋጀን ተወደደ ከቶ አንለያይም ተወደደ አንድ ቤተሰብ ነን ተወደደ የአንድ አባት ልጆች በደሙ የተዋጀን ተወደደ ከቶ አንለያይም ተወደደ አንድ ቤተሰብ ነን። ተራመደ የማታብደኝ ያንደ ተራመደ በዋጋ ሲእንደ ተራመደ ናኒ እማትገነው ተራመደ የቤት እንደሚደ ተራመደ የማታብደኝ ያንደ ተራመደ በዋጋ ሲእንደ ተራመደ ናኒ እማትገነው ተራመደ የቤት እንደሚደ ተራመደ የማታብደኝ ያንደ ተራመደ ዋጋ ሲእንደ ተራመደ ናኒ እማትገነው የቤት እንደሚደ ተራመደ የማታብደኝ ያንደ ተራመደ በዋጋ ሲእንደ ተራመደ ናኒ እማትገነው ተራመደ የቤት እንደሚደ ተራመደ የማታውደኝ ተራመደ በዋጋ ሲያድር ተራመደ ናኔ የማትገን ተራመደ የቤት እንደሚለ ተራመደ የማታውደኝ ተራመደ በዋጋ ሲያድር ተራመደ ናኔ የማትገን ተራመደ የቤት እንደሚለ ilmaan abbaa tokko dhiigasaan bitamne nuun wal waliin qoonnu maatii tokko taane ilmaan abbaa tokko dhiigasaan bitamne nuun wal waliin qoonnu maatii tokko taane
والجالنا dhiiga isaan bitamne والجالنا nun wal waliin qoonnu والجالنا maatii tokko taane والجالنا ilmaan abbaa tokko والجالنا dhiiga isaan bitamne والجالنا nun wal waliin qoonnu والجالنا maatii tokko taane والجالنا ilmaan abbaa tokko والجالنا dhiiga isaan bitamne والجالنا wal waliin qoonnu والجالنا maatii tokko taane والجالنا ilmaan abbaa tokko والجالنا dhiiga isaan bitamne والجالنا wal waliin qoonnu والجالنا maatii tokko taane. Egaa hordoftoota keenyaa uummanni isin amma ilaalaa jirtan kun uummata Oromoo naannoo Sumaalee irraa buqqa'eedha. Uummati kun uummata gaariif qajeelaadha. Uummata dhiibbaa jallootaan naannoof qabeenya isaa gatee baqachuun magaalaa Buraayyuu keessa qubatee jirudha. Nus abbaa warraa 130 ta'an daawwachuuf iyyama bulchiinsa magaalaa Buraayyuu ganda lakkuu kuullee irraa arganneen isaan bira deemuun afeerraa laaqanaa waliin nyaannee jirra. Kan miidiyaa garagaraan dhageenye nala miidhaan isaan irratti raawwatame dubbachuun isaa gurra namaatti kan hin tolle hedduudha. Uummati kun uummata baay'ee miidhamee fi ammallee rakkoo guddaa keessa jirudha. Haa ta'u malee mootummaan Oromiyaaf bulchiinsi magaalaa Buraayyuu galata qabaachuu isaanii dubbatu. Nus ija keenyaan kan agarre gargaarsa mootummaan Oromiyaa isaaniif godheen ala homaallee akka hin jiraanne agarreerra. Kanaaf uummati kun uummata rakkoo keessa jiru dubbataa jirudha. Ani maqaan kiyyaa Qaasim Mahammad Yuusuf naan jedhani ittiin irraa baqadhee dhufe magaalaa Jijjigaatti naannoo Somaalee jechuudha. Kanaafuu isin uummanni har'aan tana gargaartee dhuftanii nyaachiftanii illee galatumaan isin ja'a gama kiyyaan kalamada naannoo kanaaf mana 51 irratti alaa fi danda'a kana jechuu aannan. Kaan isinis warri nu qoratuu dhufan haalaan galatuma obboleeyyan keenya isin jenna. Kanatti aansinee nuti wanni jechuu barbaannu akka boqotaa tokkotti hojii dheengadde ministeera keenya obbo Abiyyi Ahmedira godhanii haalaan balleessan nuti gama keenyaan akka boqotaa taane. Tatti aantu immoo baatee afur bikka tana jirra tafardiin harkaa qabdu. Eega ganda kana dhufne shintibeetis harkanneen beenu ifaas harkanneen beenu hulaalleen nu godhamnan garra. Bulchaan ganda kana kaantibaa maal nuti arraa buruu osoo juu baatee afur finee nu tangamma. Cinqii guddoo namni nu beeyne keessa jirra. Isinillee gama keessanii qaama keenya taatanii cinaa dheetanii kan nu gargaartan feena gama keenya. Tatti aantu immoo naannoo kana dhufanii arraa burullee isaanillee dhufanii qaamaan tan ulaalan hin qaban. Talaaltee nu ulaaluu fakkaatuma ta'e isin obboleeyyan keenya kan dhufanii nyaachisanii nu gaafachuu jiran gamma. Ilaan gammaan tanaa bulchaan bikka tanaa arraa buruu osoo jiruutuu kun baatee afur geenye. Kaniifillee isinillee qaama keenya taatanii akka nu godhamtan amma galaanni guuruuf ilma namaa fuudhee deemu. Kaleefii dhangaddalee ilmoo namaa galaana keessaa baafnee jiran nuti asitti. Saniifuu nu cinaa dhaabbattanii isinis akka yaada keessan akkasitti mogootan feena boolla banamtee jira as keessallee lamamma godhanuu qotanii shintibeetii isinii qonda jenii arraa burutti immoo ijoollee namarraa eegaa oolu jechuudha. Kaleellee ta'uu deemtu tarraa qabnee jira boolatan. Sanillee nu cinaa dhaabbattanii akka qaama keenyaa taatanii akka digaafa nu hojii isaallee nuti dubbattan barbaanna. Gama keenyaan galatoomaan jaa haala nu galatoomaa nu jiraadhaan isin jaa gama keenya. Baay'ee galatooma. Kanaafuu Indii Maammadii jedhama. Bakki irraa buqqee Jijjiga qabalee torba. Kanarraa naansee egaa as dhufnee garuu baatii 4-5 ture. Baatii kana keessatti waan isin garuu obbo Abiyyillee naa galatoomu. Galatoomaa balaatti beeksisamaa walumaan gargaara. Tahee immoo furmaata arganne hin qabnu baatii 4-5 keessa jirra. Rakkina baay'ee kan jiru kana raashina gaan argannu waan takka nyaata gaan argannu galaana afaan jirra. Galaana ganama galgala firaa eeguutti jirra. Qabbanaa jira, qorri nu fitee jira. Shintibeetii jira. Kushiina bakka itti waa bicheeffannu jiru. Roorroon cimtuu nurra jirti. Korniisee nu godhamne. Kanatti aansee deebi'ee maali? Gargaarsa ruuza arganna, ruuza gogaa bicha arganna. Zayitaan arganna, waan takka soogdin arganna, zayitiin arganna. Ruuzuma bicha adonuu kan nan bakka. Lammii allama garuu lammii teenyaa jiraattu malee nuti jireenya keenya bakka jireenya fokkotaadha asirratti. Waan arganne hin qabnu. Maaliif mana fincaanitti hin qabnu?
kushinaas hin qabnu. Kanaafuu rakkoon babal'oo nurra jirti. Waan itti bilcheeffannus hin qabnu. Kasalan argannu maaliif muka asin nu jiranillee bulchaan gurguratee jira jechuudha. Waajjira bosonaatiif gurguraan hundee gurguratee jechuudha. Muka sanillee ka duraanitti bilcheeffatu jiru, ka lubbuu teenyetti jiraachisu jiru. Kasalan argannu. Waanti kan argannu nuti jiru. Maaliif asirratti deebi'aniif immoo nuti raashina gurgurantan hojjetu nu jala deessa. Raashina san yoo gurgurees rakkoorraa gurguraa. Maallaqa gargaarsan harka nu bitti biraa gargaarsa laataa jira. Maallaqa laataa jira. Amma hadaamaa giseen da guriyoo tanaa waan ija hiyyaan. Maallaqa laataa jira. Maallaqa nu laatan nuti. Kana maqaan keenya maal nu jedhama dangaddaa ammataa kiyyatti faniin dhagee. Bakka ganaa isin ilaallu isin raashina waan isin kenninu gurgurtanii nu janiitiin mataa kiyyaafuu dhageetiin jira. Maaliif rakkoorraa gurguree summanni. Rakkotee gurgura. Dalagaan hin jirtu wanni hojjetan hin jirtu baatii afur hojii malee taa'u jirra. Waan shunkurtii irra jiratan hin qabne dhaablee hin qabne makarata kan qabnu ta'a. Shunkurtii hin jiru zayitii barbareetti waan bakka ruuzumaadii bichaadha argannaa jechuudha. Bakka nuti amma bakka rakkoon teenya tanaa bakka walumaanuu isin gargaarsa isinitti yakaatti nu dhuftanii. Maqaan koo Muhammad Abdallaan jedhama. Bakki irraa dhufee Wacaalee irraa jiru. Iddoo kana keessa rakkoo guddootu jira jechuudha. Rakkinni jiru maal fakkaate yoo jettu nuti duraan dursee shintibeeta hin qabnu. Haala bu'uura jireenya irraa wanni nu guutame hin jiru. Dhalaan tadhaltee jirtus ta'ulmaa jirtus mana keessatti dachirra ciisu jirti. Wanti nu kenname firaasha xixiqqaa wayiin meetira saantimaa 60 akka ta'edha jechuudha. Kanarra namni rafu ilmaan 5 qabu takka isaa kennee jaartii kennu ofii lafa rafuu jira jechuudha. Rakkoon bakka kanatti nurra jiru shintibeetii kan hin qabne duraan dursa namni yoo shintibeetii qabaate bu'uura jireenyatu wanni nu guutame hin jiru. Namni bakka kanatti dhufee haa jiraatan lammiin dhufanii nu laaluu isaaniitti osoo lammiin hin jiraanne nuti kufnee hafna jechuudha. Haa ta'u mootummaan keenya nuuf hin goone jechuuf miti nu godhamee jira. Osoo nu godhamee nu buqqisanii akka nu buqqaaneen nu nambisnee asitti nu fidanii nu qubachiisanii jiran. Namni waan mataa jala qabattu sii kenne akka waan nuti yeroo sanarraa as geennee bakka kana geenya jennee waan yaadne hin qabnu jechuudha. Kana ta'uudhaan haa galatooman isinillee bakka kana dhuftanii nu laaluu keessaniif galatooman ja'a. Waa hedduu miidhaan guddaan kan nurra jirtu dursa shintibeetii dhalaan teenya gadi baatee fincaa'uu hin dandeessu. Bakki jarri jirru kun iddoo bosonaati. Guyyaa lubbuu keenya of eegaa jirra. Boolli isin argitan kan qotamee taa'u kun ilmoon keessatti du'u jirti. Namatu dhaabbatee eegu jira malee irraa dhiisnee gara biraa hin deemu. Jireenya lammata ruuza nutti kennamu ruuzni waa malee hin godhamu. Namni faxara ruuza nyaatee guyyas ruuza hin nyaatu. Laaqana sadii keessaa kunuu yoo waan ittiin godhame qabaate yoo distiin itti bilcheessan jiraate ruuzni gogaan manatti ol darbame kaafaan inni kini jira. Maaliif waan ittiin godhachuu dhabuu dharraan jireenya ittiin sochoonu dhabuudhaan jechuudha. Shunkurtii qarshii ittiin bitannu hin qabnu dalagaa hin qabnu. Nutiin kun nama dalagatee guyyarraa waa hedduu hisaabee dalagachaa ture jechuudha. Keessaa dhufu. Eega dhabnee dhumnee lammata nu qubachiisanii akka nu qubachiisanii osoo lammiin isin akkanatti deddeebitanii nu laaluu baattanii nuti kaayooyin beelanuu ka dhumuudha jechuudha. Kiiloo 15 baatii nama nyaachistu. Kiiloo 15 baatii nama nyaachisu. Leetirri takka zayitii leetirri lama wayiin baatii eenyu ni nyaata jaamee dubbata. Ni beeyna nullee haa ta'u eega jireenyi kun karabbiitillee naa ta'u gama namaatillee naa ta'u erga nurra ga'e itti obsinee jiraachuu jirra malee akka jiruutti hin jiru jechuudha. Namni akkuma mataa ofiititti wanti duraan dursee mee wanni biraa haa ta'u roobuu kana keessa gabba'uu hin dandeenye. Galaanni asiin nutti seena. Dhalaan teenya ta dhalte lafa ciisu jirti. Wanni manni inni ilaaltan qorqoorroo waliin banaadha. Foddaa hin qabu. Ta waraabessi itti seenee waraabessa halkan irraa baafnee jira. Dhalaa haadha abbaa warraa taatee ta abbaa warraa bira hin jirre ta'ee nu jira nuti akka zabanyaatti jiraachuu jirra. Bakka kana keessa nama tokkocha akka zabanyaa ta'ee eeguu jiru. Hedduu miidhaa guddaan nurra jira jechuudha. Kanaafuu haa galatoomanii isinillee galatooma dhuftanii nu laaluu keessaniif nu jiraadhaan ja'a galatooma. Ani kanan hojjedhu ganda lakkuu qattaatti itti gaafatamtaa dhimma hawaasummaa gandaati. Jaarraa dhuftanii deeggarsanii gochuu keessatti baay'ee galatoomaadha. Uummannis illee baay'ee isin galateeffateera jechuudha.
Makaanku gara-gara sajian dari sabda banyak nama. Karena ini mana dari Jordania City, kita kan ada dari gara-gara ini, karena bisa aku sikitkan banyak betul. Kemarin TV untuk bayar gari dan semogaan origin bersama kalau berayu anak atau kufa, start gamne, degresa nagenya gone, aksitin nagenya gari gocun bayar betul lah itu lah. Karena wanita berada wanita dapat ungkapu, terima kasih. Nun walwaliin koonuu maatii tokko taane ilmaan abbaa tokko dhiiga isaan bitamne nun walwaliin koonuu tokko taane ilmaan abbaa tokko dhiiga isaan bitamne nun walwaliin koonuu. Sagantaa bareedaa gaarii dabarsine Kintibeetii komeedii dhiyaachaa jiru isa kana immoo madanda'ame qaamota mootummaa wajjin haala isaa ilaallee xumurra sagantaa kanaaf baay'ee namatti tola yeroo gaarii dabarsine uummata Oromoo buqqa'ee jiru uummata baay'ee gaarii uummata namatti tolu uummata baay'ee garraamidha uummata mirguma isaa falmachiisu haala Oromoo ta'e buqqa'ee jirudha kan idoonidha uummata baay'ee qajeelaaf gaariidha jecha namoonni hordofaa turtan murtii gootanii Egaa hordoftoota keenya isinis kottaa ilaalaa adaraa keessan waldootiin kiristaanaa hundinuu uummata naannoo keessanitti baqatee jiru deemuun ilaalaatii kadhadhaa fi jajjabeessaa isiniin jenna qopheessee kan dhiyeesse Deliverance TV ayyaana gaarii. Twan le yayim, tawadena